Ajaiba. Aye, bagatin singaye. Tumuratani. Mali. Lenjin tumurang kaptu. Hanga malit. Bilisumma yokan. Warega matechu. Waraanni bilisummaa Oromoo kan inni leenji'u mooraa leenjii seenee qofaa miti. Jireenyi isaa, sochiin isaa, lolli isaa hundiyyuu yeroo hundumaa leenjii qaba. Garanumatti siqa. Hin dhageessisaa duuba sanatti. Maayikii fayyadamuu? Maayikii dheeraan qaba. Ayyee. Egaa kaleessa qeerroo bilisummaa Oromoote turtanii har'a kaadhimamaa waraana bilisummaa Oromoo ta'uuf leenjii haga isin barbaachisu jalqabaa fudhattanii gara miseensa waraana bilisummaa Oromoo ta'uuf amma gaa guyyoota moo sa'aatii moo daqiiqaa moo sakandii lakkaa'utti jirtu? Ni beektu akka akkas ta'e? Ofitti amantuu? Ayyeega. Kanaan duraa leenjii bal'aa kennamaa ture ni beektu. Akkasumas Oromiyaa keessatti qeerroo bilisummaa Oromoo gaafa taatanis waraana bilisummaa Oromoo waliin lolaa turtanii. Yoo hin lolle ta'esi qaama lolaa sanaa taatanii haga xurii qeencaallee taatu qabsoo bilisummaa Oromootti waa gumaachitanii turtanii. Har'a immoo hidhattanii hidhannoo sammuu fi mudheeteen miseensa waraana bilisummaa Oromoo ta'uuf dirree leenjii waraana bilisummaa Oromootti argamtanii eebba guyyaa har'aa eebila 4 bara 2023 geessanii asumaanis silaagaa eebilli ji'a seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti ji'a kabajamaa yaadannu isattiin dhufa. Amma yeroo leenjitanii xumurattanii gara miseensa waraana bilisummaa Oromoo taatanii jaarmiyaa waraanaatti dabalamtan isin warra ba'aa nurraa buusu qaawwa jirtu duuchu rakkoo jirtu furtu warra akkasii akka taatanittiin sin abdadha. Oromoonis akkasinitti kana guuttan ulaagaa kanaanis akka leenjitan waraanni bilisummaa Oromoo haala hamtuu keessatti kanaan dura leenji'ee lolee lolchiisee bakkoota hedduu bilisa baasaa ture. Sagantaa qabna turre. Sagantaan sun bilisummaa haleellaa gaggeessinee lafa qabannee ittisnee irra turru hin turre. Namoota hin galleefis asumaan akka galuufiin barbaada. Sagantaan sun sagantaa humna waraanaa gahaa Oromiyaa bilisa baasuu danda'u ijaarrachuuf sanammoo hidhannoo gahaa ta'e itti hidhuuf diinarraa hiikuuf saganteeffame ture jechuudha. Haleellaan guutummaa Oromiyaatti gaggeessinee raajii inni sirchi nurraa eegan yookaan kan faranjiin surprise jettu sichi nurraa eegani diina raasaa turre sana isa amma laaffatee mogoleen jalaa roqomaa jiru bakka qaama laafaasaa iddootti rukunnu sana hin geenye ga'uuf immoo hidhannoo mudhii sassaabaa turre sana wooboo isa har'a lakkoofsi isaa guddatetti hiineetu haleellaa sanatti deemuuf jirra. Achis ni geenya hin shakkinuu ni injifannaa jechuudha. Bakka sana ga'uuf akkatti deemne qabna, daandii irra deemne qabna, bu'aa bayii baane qabna, waan keessa dabarre qabna. Amma dhiyaanneerra. Shannuun jechaa turaniyyuu 50,000 jiraar. Shannuun jechaa jiraniyyuu 100,000 ta'eerar. Shannuun jechaa turaniyyuu miiliyoona 5 ta'eerarra. Miiliyoona 50 ta'eerarra. Oromoo hunda dhuunfateera. Waraanni bilisummaa Oromoo har'a
akka kaleessaa sana miti. Guutummaa Oromiyaa keessatti qophiimatti jirra. Qophii sana itti guunna. Ati bakka sanatti dhaqxee nama guutu akkasittis hin beeka. Akkasittis of qopheessaa turtan. Akkasittis bobbaatu. Achi booddee inni fagootti kunno jechaa turan iddootti kunooti jedhan sana bakka qaama laafaa sanatti deemnaa jechuudha. Bakka qaama laafaa sana gaafa rukunne akka har'aa waraana bilisummaa Oromoo lakkoofsaan baay'isuu fi hidhannoo mudhii isaa itti hidhuuf diinarraa waa harcaasaa turree bahaa turre sana hin ta'uu jechuudha. Neettis nasi akkuma jettani achuma iddoo jennettis ni mirmirsinaa jechuudha. Hin shakkiin isa kana. Kanaafuu yeroo weerara gaggeessaa turre Oromiyaa keessa yeroo socho'aa turre hirrinni naamusaa kan Oromiyaa keessatti dargaggoon Oromoo baratee barnoota carraasaan arganne sanuu baratee immoo darbee hojiitti hin arganne barachuu miti baratee hojiitti argachuu miti jiraachuun Oromiyaa keessatti lafa rakkoo ta'etti dargaggoon Oromiyaa keessatti abdiin sabaa hegereen biyyaa gaachanni Oromiyaa mootummaa dhufaa darbaa impaayera Itoophiyaa tiksan biratti yaaddoo ta'ee yaaddoo sanaan immoo adamfamee jiraachuun baay'ee itti ulfaate sun bakka hedduutti jireenya dhabuurraa ganama bahee dalagatee galgala galuun deebi'ee hin jirtu waan ta'eef daandii irra taa'aa ture. Dhagaa battee tokkorra ganama baatanii teessanii guyyaa guutuu rifeensa micciiraa ooltanii lafti bari'ee namaan halkanaa'e namaan bari'u. Kanaafuu mootummaa biyya abbaa qabduu mootummaa ilmaan sabaa waan hin taaneef dargaggoon hegeree biyyaa yeroo doomu yeroo jal'atu jal'ina sanatti doomina sanatti hanqina sanatti oofaa turanii sun immoo dhaloota wallaalaa duudaa gaaffii mirga isaa gaafachuu hin dandeenye mirgaaf dirqama sadda baasee hin beekne dhaloota akkasii dhalchanii aangoo barcuma siyaasaa irra bara baraan jiraachuuf waan kana tolfameef dargaggoon akkasii lafti bari'ee hin halkanoofnee fi halkanaa'ee hin bariinee fi sun soosii silaa jimaa tamboo haraqee amma immoo darbeeyyuu yaaddessaa katee Oromiyaa keessatti kan takka seenaa Oromoo keessattuu aadaa safuu fi duudhaa Oromoo keessattuu argameen beekne hashiishii sadarkaa boroo mana duubaa ofiitti biqilfachuutti dargaggeessa ga'e. Dargaggeessi akkasii yeroo sochoone bakkoota adda addaatti tarkaanfiin fudhatamu mootummaan laafaa roqomaan milishaansaa poolisiinsaa waraannisaa qawwee bakka adda addaatti harcaasu qawween Oromiyaa keessatti yaaddoo akka taatuu fi dargaggeessa hojii dhabee dargaggeessa dhiitamee dargaggeessa barnoota dhabee dargaggeessa bayee galuu dadhabee qawween dargaggeessa akkasii harka galaa Oromoon Oromiyaan sabni saboonni cunqurfamoon hedduun ollaa fi Oromiyaa keessallee jiran rakkoo keessa seenamaa ture kun dhugaa jiruu fi mul'atu. Haala akkasii keessattis laafinoota jijjiraniin waraanni bilisummaa Oromoos bakkuma adda addaatti mooraalee leenjii adda addaa banuun mooraaleen leenjii banaman silaa yoo dandeettii namaa gabbisuu ta'e yoo hidhannoo fi sammuutiin gabbisanii baasuu ta'e gabrummaa qolichuuf yoo ta'e bareedaa ture. Kana ta'uu hanqachuu seenaa waraana lixaa dhiyoo kanaatiin kan beekamu lafatti qulqullaa'ee leenji'ee ba'u
sirnaan dafqa uka keessaa cobsee beela'ee dheebotee gangalatee waraana akkasii akka kaleessaatti ka uummanni Oromoo dafqa keenya iyyuu akka shittootti jaalatu waraana bilisummaa Oromoo kaleessaa sana deebisna. Sirna dhablummaa, gadummaa, ayyaan laallattummaa, hantuuta, gumbii uru, dabeessa haadhaaf abbaa isaa irratti gootaa isa akkasii sana qulqulleessaadha deemna. Isin warra akkasiiti. Warra kaleessa biyya keessatti bakka adda addaatti Oromoon gumbii isaa onsee, kiisii isaa onsee, ilmaan isaa hagarsee osoo nu leenjisuuti deebi'ee Oromoo irratti rakkoo uume. Isa akkasii ni qulqulleessina. Rirma dhaaba keessaa, ayyaan laallattummaa, sirna dhablummaa garree bira hin dabarru. Qabsoon bilisummaa Oromoo har'a booddee kaleessaas jalqabee akka isa darbee akka barteen hin adeemu.